रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Namni hawaasa tokko keessa yookiis biyya tokko keessa jiraatu siyaasinan galchuu jechuun danda'u. Mirga mataasaa ta'ee mirgi nama kan biraa akka eegamu falmuun siyaasa. Kun immoo eenyurraayyuu kan eegamudha. Waldaan Kiristaanaa biyya lafaa keessa jirti. Akka garee dhimma siyaasaatiif dhaabbate yookiis political party tokkotti utuu hin ta'in akka soogiddaatiif akka ibsaatti hawaasa yookiis biyya keessa jiraachuudhaan warra garmalee miidhamaniif falmuudhaan warra taayitaa siyaasaarra jiran duudhuudhaan sagalee warra hacuucamanii ta'uu qabdu waldaan Kiristaanaa. Lubaa Dr. Dabalaa Birriitii kan isin ammaa dhageessanii sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo nuuf qabu lubi Dr. Dabalaan. Harka fuunee attam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaatii qophii keenya har'aa wajjin keessumsiisaa keessaniif qopheessaa sagantaa kanaan Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoon alattis akkasuma dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaruu qabnaa torbanoota 3 darbaniif dhuga ba'iinsa ishee walitti aansuudhaan nuu hiraa kan jirtu obboleettiin keenya margee dhufeeraa soobir har'as torbee lafatti dhaabdirraatii dhuga ba'iinsa ishee itti nuuf ufti. Akkuma beekamu amanaan kamiyyuu yookaan waldaan kamiyyuu siyaasarraatii walaba mitii jedhama. An siyaasa keessan jiru jechuun mataansaa murtee siyaasaa akka ta'etii dubbatama. Waldaan Kiristaanaa siyaasaa ala miti yeroo jedhamtu akkuma dhaabbata siyaasaa tokko yookaanis paartii tokkotti garee qabatteetu sochooti jechuu atuu hin ta'in madaallii hawaasaa yookaanis immoo madaallii sabaa ta'uudhaan dhugaadhaaf falmite jechuudha. Inni kun immoo advookasii jedhama. Waldootii baay'een guyyaa tokko addaan baasaniitu waldootii isaanii keessatti guyyaa advookasii yookaanis immoo guyyaa itti hojii qajeelaa tokkoof dhaabbatanii Waaqayyoon irratti kadhatan irrattis immoo waan danda'an hundumaan hojjetan hin qabaatu. Advookasii jechuun dhimma barbaachisaan hawaasa saba yookaanis immoo biyya laallatu tokko kallattii qajeelaadhaan akka inni hojiirra ooluuf yookaanis immoo sirratu jabeessanii irratti hojjechuu jechuudha. Dhimmoota baay'ee hojii advookasii gaafatan keessaati inni jalqabaaf inni guddaan waa'ee mirga dhala namaati. Akkuma hundumti keenya beeknu Waaqayyo dhala namaa bifaaf fakkeettii isaatiin waan uumeef dhala namaa kanaaf kabajaa guddaa qaba. Waaqayyo kabajaaf jaalala ilmaan namootaaf qaburraatii kan ka'e tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee akka inni nuuf kennetti sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf dhalli namaa mirga Waaqayyo isaaf kenne kana atuu hin sarbamiin, atuu jalaatii hin dhiitamin, atuu jalaatii hin sharafamin guutummaadhaa guututti mirgi isaa eegame jiraachuu akka qabutii sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kanarratti beekaasa ta'utu hin beekin faallaan kanaa otuun hojjetamuutii agarra. Keessumaa biyya keenya keessatti sagaleen Waaqayyoo kun dagatame kabajaan dhala namaa haalaan gadi bu'ee lammiiwwan keenya baay'een mirgi Waaqayyo uumamaan isaaniif kenne irraatii molqame rakkina guddaa keessa jiru. Kanammoo Waaqayyo hin jaallatu.
Waan waaqayyo hin jaallanne akkasii yeroo raawwatu waldaan kiristaanaa callistee ilaaluu hin qabdu. Akkuma sagaleen waaqayyoo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 8-9 irratti nutti dubbatu, ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu, warra abbaan irra hin jirreefis dhugaa isaaniif eegii, isaaniif dubbadhu, firdii qajeelaas isaaniif kenni, warra hiyyeessotaaf warra wanta barbaachisaa dhabaniifis falmi jedheetu dubbata. Akkuma sagaleen waaqayyoo kun jedhutti, egaa waldaan kiristaanaa waan ta'uu malu qaama dhimmisaa ilaalutti beeksifti. Amantootni ishee waan gochuu danda'an hundumaa otoo hin qusatiin akka isaan godhan hin jajjabeessiti. Kun immoo isa nuun advookasii jennudha. Waldootiin baay'een guyyaa advookasii jedhanii moggaasuudhaan irratti hojjetu. Waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Oromoo Osloo keessattis sanbata guddaa borii kanatu ta'uudhaaf adeema guyyaa advookasii. Guyyaa kana sagaleen waaqayyoo waa'ee mirga dhala namaa maal jedhaa isa jedhu irratti barumsiin kennama. Haalli mirgi dhala namaa biyya keenya keessa jiru immoo maal akka fakkaatu amantootatti hin beeksifamaa. Akkasumas immoo amantootni waan lammiiwwan keenya rakkina keessa jiraniif gochuun irra jiraatu akka godhaniif hin jajjabeeffamu. Hunda caalaa immoo yeroo bifa addaatiin waa'ee saba keenyaaf waa'ee biyya keenyaa fuuldura waaqayyootti kadhannaadhaan dhiyeessinu ta'a. Otuu dubbannu waldaan kiristaanaa siyaasni isheen ilaallatu jedhama. Dhuguma isheen ilaallatu? Yoo ishee ilaallata ta'e attamittiin hojii siyaasaa akkasii keessatti qooda fudhachuu dandeessi? Yeroo tokko luba Dooktar Dabalaa Birrii wajjin dhimma kanarratti maree goonee turre, mee isarraatiin hamma tokko isin dhaggeeffachiisa. Lubi Dabalaan waldaan kiristaanaa siyaasa keessatti kan isheen hirmaattu akka dhaaba siyaasaa yookaanis akka garee tokkootti utuu hin ta'in akka madaallii hawaasaa tokkootti nuun jedhu. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa keessa jirti. Akka garee dhimma siyaasaatiif dhaabbate yookiis political party tokkootti utuu hin ta'in akka soogiddaatiif akka ibsaatti hawaasa yookiis biyya keessa jiraachuudhaan warra garmalee miidhamaniif falmuudhaan warra taayitaa siyaasaarra jiran duudhuudhaan sagalee warra hacuucamanii ta'uu qabdi waldaan kiristaanaa. Utuu barattoonni yuunivarsiitii lafti kan qotee bulaati jedhanii dhaadannoo kanaan hin ka'in dura bara Haayile Sillaasee keessa akkaataan qabiyyee lafaa paarlamentiitti dhiyaatee murtoodhaan akka sirratu mootummaa Haayile Sillaasee barreeffamaan kan gaafate waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaati. Kun immoo akka yeroo sanaatti ija jabummaa guddaadha. Adabsiisuus kan danda'u ture. Yeroo mirgi sabaa irra ejjetamu hundumaatti waldaan kiristaanaa dubbachuun dirqama isheeti. Waldaan kiristaanaa mirga sabaa walqixxeetti akka eegamuuf sagalee ishee ol kaaftee warra taayitaa mootummaarra jiran diidhuu chaalenjii gochuu qabdi. Kun immoo aarsaa baasisuu waan danda'uuf kanaafis qophaa'uun barbaachisaadha. Amma yeroo kana garuu yommuu siyaasa biyya keenyaa ilaallu utuma dhiibbaan adda addaa jiru seera malee hidhamuun, reebamuun, ajjeefamuun, lafa abaabilee isaaniirraa darbaa dabarsaan kennameef irraa buqqifamuun, mirgi namaa irra ejjetamuun jiru waldoonni kiristaanaa gurra isaanii cuqqaallatanii, ija isaanii dunuunfatanii, afaan isaanii cufatanii calluma jedhanii jiru. Hin galchaa waldaa kiristaanaa dhimma biyyaa keessa. Hin galchaa. Waldaa kiristaanaatiif mootummaan kamiyyuu gonkumaa aannaniif garaa ta'uu hin danda'an. Waldaan kiristaanaa akka madaaliitti ilaalamuu qabdi. Baalansi. Yoo waan tokko karaarraa ce'e karaatti akka deebi'uuf dubbachuudhaaf afaan qabdi. Akka soogiddaatti, akka ifa biyya lafaatti waan karaarraa ce'e sirreessuudhaaf itti gaafatama qabdi. Waldaan kiristaanaa
afaan see qabattee taa'uun seerran jiru akka madaaliitti ilaalamtee waan ta'u madaalirra keessee ilaaltee sirreessuutu seerra jira. Waldaan kiristaanaa konsheensii sabaati, konsheensii biyyaati. Waan karaarraa ce'e sirreessuudhaaf itti gaafatamu guddaatu waldaarra jira. Gara kamiifuu utuu loogin sagalee ishee dhageessisuu qabdi. Afaan Ingilisaa Ingiliffaatiin the church is the voice of the voiceless jedhama. Warra dubbatachuu hin dandeenyeef dubbachuun kan seerra jiruudha waldaan. Qaama akkasiiti waldaan kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa wanta karaarraa ce'e tokko akka sirratuuf warra taa'irraarra jiraniif gorsa barbaachisaa ta'e kennuutu irra jira. Yeroo barbaachisaa ta'e argamutti immoo fuulaan ittiin mormuun itti gaafatama waldaa kiristaanaati. Kunis rakkina irra buusuu waan danda'uuf rakkina kamiiniyyuu fudhachuudhaaf qophaa'utu irra jira. Wanti yeroo kana afaan qabatanii akka taa'an godhee kana ta'uu danda'a. Raajonni Waaqayyoo waa'ee isaanii kakuu moofaa keessatti kan dubbifnu salphaadhumatti warra akka Eliyaas, warra akka Ermiyaas, warra akka Amoos, kakuu moofaa keessaa immoo Yohaannis Cuuphaa, warra akkasii kana yommuu fudhannee ilaallu ija jabummaadhaan mootota ifatanii aarsaa ta'aniiru. Ifatanii sirrii miti jedhanii namoota isaan miidhaa jiran ilaa warra akkasii miidhaa jirtu jedhanii Eliyaas yoo fudhanne Eliyaasiinis Elsaas yoo fudhanne waan akkasii argina. Eliyaas Ahaab nama jedhamutu nama hiyyeessa tokkorraa lafa giddiidhaan fudhate. Egaa seenaa isaa beektu keessa illitu. Eliyaas dhaqeetti hime. Sirrii kan taane haati manaa immoo baay'ee cimtuu waan turtee fi amma siin kennisiisaa manatti galeetu midhaan nyaachuu dide. Maal taate jennaani ilaa lafa akkasiin fudhannaan na dhoowwate. Maarree kun guddaadhaa mee harka kee dhiquuti midhaan kee nyaadhu hin goonaa fi namitti dhaayatteetu karaa kan biraadhaan namicha ergitee namicha ajjeessiftee dhiigisaan dhangala'ee namichi kun dhaqee mootiin kun lafa sana fudhate. Eliyaas dhaqeetti hime. Dhiiga nama qulqulluu waan dhangalaafteef dhiigi kee akkasuma dhangala'a. Dhiiga kees dhiiga haadha manaa keetiis sareetu harraabaa jedhe ijaa baaseetti hime. Akka kana Ermiyaas akkasi, Amoos akkasi. Garuu kana gochuu isaaniitiif aarsaa ta'anii Waaqayyotu immoo godhaa jedheenii hin godhan. Kanaaf egaa harka nama kan biraatiin ibidda qabachuun nama dhibu jedhama. Akka kanatti na yaadannaa malee ani waan ta'uun irra jiru dubbadhe. Waaqayyo biyya koo eebbisi, biyya koo eebbisi. Beka falanaasa konnaaf beeladaasa lagin gaarota eebbisi 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 eebbisi. Biyako eebbisi, biyako eebbisi. Beka falanaasa konnaaf beeladaasa lagin gaarota eebbisi.
Jolly the move, dear mature. Jolly baby, talk man dage, danga wali fate, argu berbada, negake rosite, daiman APC, dargo APC. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaalatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenyaa attaansuudhaan immoo yeroon kan dhuga ba'umsaati. Akkuma jalqaba irratti isin beeksisee har'as dhuga ba'iinsa ishee torbee lafatti dhaabderraatii kanatti nu fuftu obboleettii keenyaa Margee dhufeera biyya Austraaliyaa magaalaa Perth irraati. Odeessee fituu gochaake galanna naanna'uu teessooke. Odeessee fituu gochaake ulfinna naanna'uu teessooke. Galanna naanna'uu teessooke ulfinna naanna'uu teessooke. Galanna bareechuu teessooke ulfinna bareechuu teessooke. Jaalatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenyaa reediyoon warra Wangeelaa qophii dhuga ba'iinsa isheetii kunoo qabattee dhiyaatteetti akkuma torban lamaan darbaniif nu waliin turte obboleettiin keenyaa Margee dhufeera soobir har'as keessummaa keenya dhuga ba'iinsa ishee nu hiraa jirti. Margeen torban darbee akkuma isin beektan rakkina gurguddaa magaalaa Finfinnee keessatti dabarsite kaastee nu taphachiisaa turte. Achi keessattis gargaarsi Waaqayyoo attamitti akka duukaa ture hubachuu dandeenyee turre. Torbee dhuga ba'iinsa ishee yeroo nu xumurtu Finfinnee keessa jiraachuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef gara Saawud Arabiyaatti imaluudhaaf qophiitu isheen gootuu turte kan sababa gabaabina yerootiif addaan kunne. Har'a lafa torbee dhaabbanne irraatii itti nuuf ufti Margee har'as baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Mee itti nuuf ufimee dhuga ba'iinsa kee Saawud Arabiyaa deemtani? Tole egaa Saawud Arabiyaa deemuudhaaf gammaa Finfinnee keessaa baanee Harar gallee Harar keessaa Jijjigaa achi bullee achi baanee Jijjigaa gallee Jijjigaas dhannee buluutu nurra jira. Jijjigaa akka carraatee Jijjigaa gaafa dhannee bulluu dhaabota namni na fudhee deemu kun nama wajjiniin deema karaa kana kutaa jiru kun nama dhaabaa gatii ta'ee fi nama kana wajjiniin immoo micaan kun micaa Arsiitiin kun warri namooti warra dhaaba keenyaa wal morman immoo achi kee gatii jiranii fi hoteela Jijjigaa sana keessatti gaafa sana qophiin kan godhame xiqqoo akkaataa loqodaaf amantiidhaan wal shakkuurraan kan ka'e namoota natti argamanii galgala sana haala maal barbaadanii na dhabamsiisu haa ta'u maal haa ta'u beeku akkaataatti namni wayii namaa yaadu beekamu. Dhufanii mana hoteela keessatti dhufanii balbala natti tumanii namoonni warri gaardiyaanonni fiiganii bira ga'anii dhaqanii micaa wajjiniin dhufnes dhaqanii iddoon itti buluu dhaqanii isa waamanii akka lubbuun koo karaa sana hafee jechaadha. Egaa ammas gatii naa kadhatamaa jiruu fi wanta tokko amaannarra ga'uu hin danda'u maqaa Waaqayyoon haa jedhu maaliif harki baay'ee
obbolaan koo fuula waaqayyoo duratti mulu wangeeliin fuula waaqayyoo duratti mulu wangeelii mandiidhaan abaatanii jiru gatii ta'e eegumsa guddaatu naaf godha marka waaqayyoo keessatti waaqayyoo guddiseen galateeffadha. Egaa ammas dhufee nan deeme achis baanee hin deemne yeroo dhufnee jijjigaatii baanee dhufnee Basaasoo magaalaa Somaaliyaa keessa kan jedhamu karaa sun egaa karaa ittiin ceemsaa gatii ta'ee fi dhufnee achi qubanne achi dhufnee yeroo qubannu doonikiin galmeeffamtee yeroo lama deemnee yeroo lamaanuu Yemanii geenye Yemanii irraa qabamnee deebinee irra dhiifama. Yemanii dhannee doonikii ishee nama qurxummii itti qabatanitti nama 74 nama 90 wayi akka itti wal baannee dhannee Yemen yeroo miilli keenya Yemanii lafa hojjetu kanaan dura sa'aatii dogoggoruu irraa taanii interview koo kanaan dura ta'ee ture irratti sa'aatii 48 jedhe. Sa'aatii 48 miti wantichi guyyaa lamaaf halkan lama deemneetu Basaasooti Yemanii galla jechaa doonikatti sana bishaan kee darabee waraabaa. Achi gallee dhannee akkuma buunetti akkuma achirraa buunetti iddoo tokko gargar hin tamsine namni tokko nu keessaa hin bahin Yemaniin achi hunduma keenya akka dhannee alcaanetti qabde maneedhaa nu gashitee maneedhaa sana keessatti amma akka hidhamne beeku isa dhugaa lafan argitu maaliin argitu maneedhaa dhagaa kanatti nu gashitee maneedhaa keessa teenya maneedhaa kana keessa teenya achi immoo nu fuudhanii doonikii kan oolaa yeroo dhufu doonikii oolaan irra keenya jirti nun immoo doonikii oolaa kana jalatti akkuma maneedhaa amma qabanii doonikii sana kaatu namni tokko hin bahin maneedhaa doonikii sanatti sassaaba maneedhaatti nu naqanii maneedhaa sana kaamuu nu baasanii doonikii sanatti nu naqanii lafa nuti dhufne Somaaliyaadha jenna dhaqanii Somaaliyaa sanatti nu buusan jechaadha takka. Ammas achi dhufne takki teenyee doonikii keenya ammas kutannee baanee deebina jechaadha. Ammas immoo dhaqanii ammas achumatti nu qabanii. Sin deebisu. Lammaffii deebisanii Somaaliyaatti nu deebisan ammas Somaaliyaadhaa inni deebisu Somaaliyaadhaa jennee deebinee jechaadha. Kan jiru kan karaa sana irra deemu ijoollee Oromootaati baay'een Somaaliin nu keessaa yartuudha. Amaaronni nu keessa jiranii Tigiree abbaa manaa fadha manaa tokko duwwaatu nu keessa jira. Qabamnee deebine ammas lammaffaa quba qabaadhu gaa. Ammas doonikii oolaatti nu naxxee doonikii oolaa jalatti nu naxxee oolaarra keenyatti fe'anii jalatti immoo nu fe'anii deebisanii Somaaliyaatti nu deebisan yeroo lama jechaadha. Inni ammaa kun egaa sadaffaadhaan. Amma deebinee dhannee iddoo nu fuudhan sanatti dhaqanii qabdee nu buusu nu harcaasu. Achi deebinee ala mana Oromoo tokko ala mana saatii jala hundumti keenya dalga kana akkas dhagaa kanarra ciciifna jechaadha. Achi amma akka teenyu kana gaammate amma doonikiin kun har'a kottaa jedhu dhannee indaara bishaanii irra oolla har'a deemti jedhu bor deemti jedhu har'a deemti jedhu bor deemti jedhu. Guyyaan beektu lafan beektu sa'aatiin beektu akkasumatti dheebotta. Halleluuyaa. Waaqayyo gaariidha. Hin darbee garuu. Akkasumatti dheebotta bishaan sana achi handaara sana jechaadha. Waan kaan Somaaleen hin deemne siin jetti dhaqxee caatii isheetti kaatennaan atatti kattolla uftee minaan hin jettu bishaan saara teesse yoo horii isaanii isa tokko argatanii naasi dhiisanii deeman dhimma isaanii yeroo si fuudhu dhufanitti yoo lafa sanaa si dhaban jechaadha. Kanaaf jettee achitti handaara bishaanitti goggoddee duutataa jaa bishaan ganda sanaayyuu yeroo amma gaafa sadaffaa gaamma hin deemtu jedhe gaama namni kun hin deemtu inkoo amma bishaan keera gatii ta'eef namnis deemaan jiru hin sobdi Somaaliin fuutee dhaqxee bishaanitti gala nu gashitee deebi'uuf jetti malee amma bishaan maaballi ka'eera maaballi ka'eera gatii ta'eef amma baatii jaatti deemuu hin dandeenyu. Kanaaf asuma turraa anatuma baatii jaattas tura. Ijaanu nama argu jibbeera gaana. Eegaa amma doonikii koo kutadhee nan deeme yeroo deemnu ammas akkuma amala keenyaa deemne amma immoo deemnee dhannee yeroo dhannu bara 1994 natti fakkaata gaa kuni yeroo dhannu lola sanaaf lola adan abidda walakkaa dhanne bulu. Jaalbaan dhattee achitti nu buufte. Yeroo jaalbaan kun nu buustu iyyuu jaalbaan kun gaafa yeroo lama achi ga'ee hin deebi'ee galee bishaan na nyaanne gaafa sadaffaa kana maaltu ta'a bishaantu na nyaate. Bishaantu na fudhatee deema. Akkamitti bishaannis nyaate immoo yoo jettee yeroo nuti
bishaan kanarraa akkasitti cuubamnee namni akkasitti luka keenya akkasitti camadamnee sa'aatii galgala 2 guyyaa 2 aduun mataa keenya irratti gadi booboo aduun bishaan irraa akka tokko nama gubaa dheebuu minaan waan hundinuu kan adaba kana fudhannee akkasitti hin deemne dhannee achitti yeroo karaa kanarra yeroo deemnu Tigiriyaadha manaaf abbaa manaa hedhanii wal nu duukaa jiran kana Tigireen kun Tigiriyaa ta'anii Eertiraawiyaa ta'anii ani hin beeku. Ijoolleen keenya maal godhu lolan. Iddoon nutti dhiphateera jaratti kana fuunee bishaan kee buufnaa jedhanii suma dhugaa jedhaniitu immoo. Jaratti kana fuunee bishaan kee buufnaa jedhaniin. Yeroo Waaqayyoo akkaataa Waaqayyootti yeroo laallu Waaqayyo waan tokko yoo sii gochuuf jedhe waan tokko siin godhee waan tokko immoo sii godha. Akka sabaatti dhuguma rakkinan qaba yeroo sanatti hin jaalladhu jara. Dhimma koo miti. Garuu maal akka ta'e hin beeku dubartiin kun akka dubartiitti ulfirraa bahee jedhanii waansaa baay'ee rakkana wajjin taa'uudhaaf natti akka dhala namummaatti maalta kana na gaddisiisee hin beeku nan gaddeef akka dhala namaatti aduu sana kee rakkina sana kee balaa kana hundumaa edaa ijoolleedhaan maalan jedhaanii isheen kun akkuma keessanii rakkinaaf karaa kanarra deemaa jirti yoo lola barbaaddan maaliif deemtu bosona naxxanii eessa dhaqaa jirtu ammoo isheen kun daabboo akkuma gan daabboo jallachuu deemaa jirti maaliif bosona dhannare ishee kana maal sinii goote kana jeeftanii iftanii kun seenaatti waan siniif himamu hin qabani maaliif bosona dhanne jedheen ijoollattii loleen. Innaan garraamummaan ijoollee kanaa mudafanii si hubatu dhuguma ittan jedhe dhuguma jette jedhaniiti ani gosa maqaan koo Fooziyaa jedheen deema maqaan koo Fooziyaadha. Fooziyaan dhuguma jette. Dhuguma yoo barbaadan bosona naxxanii isheen kun akka keenya daabboof deemaa jirtu jedhanii olima isaanii ijoollee wal lollolanii walitti dubbatanii dhiisan jechaa dubartii kana. Abbaan manaa ishee suni lafa hudduudhaan gattaa'uudha beetu hidhii jaalbaarra dugda keenya duubaan ciisa. Isaan bishaan irratti guddatan gadi ta'e dhimma isaanii miti. Akka kanatti guyyaa lamaaf halkan lamaan kana bishaan addaara markabattii kanarra ciisa jechaadha abbaa manaa ishee. Egaa waan jedhuun dhagayin jechaan jedhu kana dhaga'u yoo ta'e iyyuu hin beeku dhagaatee iyyuu hin beeku malee namichi kun akkan isaanirraati maaliif akka gootu akkan jedhe dhagayeera beeka jechaa namichi kun galeeraaf jechaadha yeroo dhaqee hundi namaa bishaan markabartii doonii kattiin naxxee maal gooti bishaan achi siquu dhiifteetu an fagoo irratti yoo tisitteen qabatamti gatii ta'ee fi bishaan walakkaatti nu buufti namoonni hundinuu wal qabu. Namas qabu bishaanis xiqqoo ishee beeku an bishaan dhugaatii duwwaa kan barchakkoo keessatti beekama malee hin beeku bishaan. Tole. Akkamittan bu'aaree lubbuun inni sila jibbee lubbuun inni sila mararree garuu lubbuu koo fuudhee bishaan sanatti gad darbachuun na dhabe. Namammoo abaluu na qabe dhummoo hin qabu. Namammoo abaluu sin qabadda dhummoo hin qabu si dibagaa amma sirratti rakkina guddaan dhufa. Jaalladhees jibbees immoo Sumaaliin fuutee achitti nagattee marga duruu ishee fudhattee deebiti. Amma gabaa lubbuu keessa yeroo hangaluu waan godhuun qabu filmaatan qabu. Isheen duddatti isheen fannifadhee deemu baaggii gosa akkamachumatti dhiiseenii dhaqee xilliqadee keessa bishaan keessa hidhiyaan wanichaa qabadheen xilliqadee bishaan keessa gadi bu'a. Yeroon bishaan kee gadi bu'u silumayyuu sodaa koo inni beeku sharaan bishaan doonikii jala dhufee bishaan dhaan kun taa godhee asiichi sharaa dha'e. Sharaan kun asii achi na darbate fakkaata waan isaan beeku achi as immoo fuudhee doonikii jala culluutu. Sokkee moo sokkeen? Nama dhiba. Sokkee jechaa hin beeku gaa maaltu akka ta'e kana booddee. Yeroo kamiin of baraa bishaan irra na daddarbatu waan isaan hin beeku yeroo hin jedhu kan of dhaga'ee booddee handaara bishaanitti na baasanii bishaan handaara bishaan irra na geessanii achitti Sumaaliin sunii fi namichi Tigireen sun gargaaranii dhufanii bishaan kee na baasanii. Ilaali gaa waaqayyo akka itti naaf qopheessa argaa jirtamini. Tigireen silaa sunii fi Sumaalichi warra markabaa sana dhufee doonikatti sana dhufee na baase. Na baasanii dhaqanii handaara bishaanii sanatti gad na oqqisiisanii Tigireen sun ofiisaa dhaqee baaggii koo isachi keessatti hafee fidee dhufee natti kennee yoo barbaadde gartuu Amaarinyaan dandeessa miti naan jedhe. Nan danda'an jedhama gabaa lubbuu dhufee quba qabaadhu. Dubbiin koo isaan hin jirtu. Ilaa ijoolleen faffaca'aa jiru gartuu barbaadde duukaa ka'ii tattaafadhuufi kan kanarraa fi qofaa keddanatti haftii ittanaan jedheen afaan Amaarinyaatiin. Innis baay'ee rakkate haasa afaan Amaarinyaa akkuma kun danda'u. Hundi namaa deddeemeera qofaa keessa tafaa jirtaa jedheen.
Innaan gartuu barbaadde duukaa bu'ilaa sirra kun ijoolleen ba'anii roona. Gaamma akkuma nama wanni itti faca'u beeku gaamma yeroo kana dhaggeeffatan namoonni dhaggeeffatan illee hin beeku yeroo haala kanaan deemanii ababbaan akkuma akka quba ol qabutti ol duukaa yaa. Innaan nuti ijoollee mucaa jimmaa tokko fe'etu jira. Isaan ijoollee walloo nama 3tu jira. Isaan duukaan bu'e jechaadha. Isaan duukaa bu'een isaan wajjin deemnee innaan daara sandii tokko teenye sandii gamoorra kan gartuudhaan dubbaan karaa isaarra faffaca'ee baqatee ba'uudha gaa yaadattee akka poolisiin utuu hin qabne baqanii ba'uudha wantichi yeroo handaaratti bu'an jechuudha bishaan kanarraa. Achiis atoo kanaan rakkannu lafti xiqqoo tokko quuqee lafi ganda sanaa immoo lafti yeroo bari'u ganama natti fakkaata waan akka bakkalchaa tokko dafee bari'a dafeetu dhu'ifee jechaadha laftichi toon kana halkan rakkachaa bullee jechaadha. Booddee warri gamasiis waraana sanaa nusee warri adanis immoo waraana adanii sanaa dhattee nutti dhukaafti sanaan immoo adan jedhe nutti dhukaasa. Gama warri nagaan inni militeerii taanee waraana gidduu gallee jedhe akkuma qabaadhu. Achiiti gartuun tokko gartuun nurraa cabsatee ba'e kuni warra jaboodha fakkaata dhaqanii harka waraanaa kee galan. Yeroo sana namoonni baqattoonni dhufanii addanatti seenaniiru kan jedhamu dhaga'ame jechaadha. Sala nutti dhukaasaa oolani. Sila lamaanuu nutti dhukaasu gatii sandii ta'e sandii keessa galseena malee nutti xalqolee nutti dhukaasu meeshaa nutti qabanii. Dhufee sandiitti gadi nama garuu ashawaa kanatti jechaadha. Ashawaa gallaan immoo meeshaan hin hojjetu. Achiiti dhufanii mallattoo nuu kennanii nu waamanii hin baane yeroo dhannee isaanii foolitti hunduma keenya iddoo tokko kan qabala keenya iddoo tokkotti nutti nu qabanii. Fuudhanii bishaan xiqqoo nuuf kennanii qiixxaa xiqqoo fuudhanii cabsanii biskitii cibsoo xiqqoo fuudhanii afaan keenya irra nu kakaa'aniitu isaan akka kanaan nu tajaajilaa jiranii gaara achi kee rakkinee hedduu ture amma dhanni harka jara kanaa kee geenyutti rakkinee hedduu jira kan ta'a kottoonfachiisee irraa tarkaanfadhu malee adiisu malee dubbadhee fixuu hin danda'u. Achitti fuudhanii mana hidhaa isaaniitti ammas nu geessan sadaffaa dhagaa quba qabaadha. Mana hidhaatti nu geessanii mana hidhaa kanatti yeroo nu geessanii dhannee hidhamnee hunduma keenya sassabamne namni tokkitti nuti kinaanuu hin beekne ammas mana hidhaatti guuramne dhannee achi geenye mucaa tokkittiitu nu keessaa hafe mucaa tokkittiin nu keessaa hafte kuni warri gartuu isheen wajjin baate mucaan kuni dhukkubsattee nu biraatii ciiftee ka'uu diddeennaan tulluu keetti dhiifnee dhufne nama akkasiitu nurraa hafe jedhanii dhaqanii poolisoota kadhatan warra nu hidhanii jiran jecha wataadaroota sana. Innaan kottaa kaadhanii fuudhanii deemanii yeroo dhaqan mucaan dadhabdeetti already mucaan wajjin deemaa turte jechaadha mucaa shawwaa. Mucaa kanaa waan ittiin owwaalullee dhabneetu akkasumatti dhagaarra keenyee baala kunneerra boonnee dhufnee hin duutee jedhanii ijoolleen deebi'anii dhufan. Ayi naa nyaatu baay'ee nama gaddisiisa. Jalaa jaragalleerra jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa deemsaa fi imala biyya hambaa biyya baqattummaa ati keessa dabarte waaqayyoo du'a fokkisaa baay'ee si oolche asumarraa kaasnee immoo kutaa sattaanu torbeetti nuuf takka marge. Odeessee fituu gochaake galanna naanna'oo teessooke. Odeessee fituu gochaake ulfinna naanna'oo teessooke galanna naanna'oo teessooke ulfinna naanna'oo teessooke galanna bareechoo teessooke ulfinna bareechoo teessooke. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin